Ustaaz, kantiibaa magaalaa Naqamtee irratti waan ta'e hojjettanii turtanii kan isin jettanii akkas ta'uutiin qabu ture waan jedhu qeeqadha kan isin posti gootan. Kan isin gaafachuu barbaade inni sirriinsaa wanni isaan gochuu qaban ture akka isin eegdanitti waan sirrii tokko sababii qabdaniif kun sirrii miti ta'uu waan ta'eef sirrii inni gochuu qabu ture maal askii isheen haa ibsaati achi daqiiqaa tokko moo wanta isin gaafadha jechuudha. Maal ta'uu qaba ture sila? Maal ta'uu akka qabu viidiyoo lammaffaa irratti hojjedhee raaqi dhaggeeffadhu. Okay, gabaabumattanii waa tokko isinii eshe kabraan waa tokko isiniif kantiibaa magaalaa Naqamtee jechuun amantaa kiristaanaa, musliimaa, amantoolee hedduu hoogganaa saba hundaatidha. Waa'ee kana asirratti kun polotikaa miti. Waa'ee kana nagaafadhu malee naa ibsuun dhufin asirratti. Waa'ee sana ibsuun nagaafadhu malee nagaafadhu malee ibsannu fi waa'ee polotikaa naasumna asirratti waa'ee kantiibaaf walaa gaafachaan jira ustaas. Kun akka dhuunfaa kooti malee waan polotikaa akka dhuunfaa kooti malee waa'ee polotikaa inni akkana kana ittiin dubbatin ayyee gaafadhu gaaffii waan hin dubbadhe qofa isin ko singilii miti baay'ee isin ustaas. Namooti baay'ee foloorii hedduu qabdu populaar nama taatanidha. So wanni isin reaakti gootanii wanna gaarii tokko ta'uutii qaba. Malee ilaalcha dhuunfaa keessanii ta'uu hin qabuudhaan. Maaltu badere? Akkas no uummata biyya kana isaan geggeessan keessaa kiristaanni saba tokkodha wanna ta'eefi maaliif ba'ee uummata kiristaanaa keessatti argame jettanii akkamitti gaaffii kaastan isinirraan eegamaa kunidha. Jenne kanaaf anaqe viidiyoo lammaffaa dhaggeeffadhu isin jedhe warra dogongora akkuma kee kana yaada fudhatee ijaa turee fi viidiyoo lammaffaa dhaggeeffadhaa jedhee dubbare kun dogongora guddaadha ammas taanaan. እዩ ጩፋም በውስጡ ጌታ ያስቀመጠውን የበረከት ቃል ይዞ ወደዚህ ይመጣና ወለጋንና ምድሪቷን እንዲባርክ በእግዚአብሔር ፍቅርና በአክብሮት ወደዚህ መድረክ ጋብዘዋለሁኝና በፍቅር ይጋብዙልኝ። Egaa akkuma asirratti argaa turtan namni iyyuu cufaa wallaggaarratti madiraka irra dhaabbatee gara madirakiitti affeeruu bulchaa magaalaa Naqamteeti. Bulchaa tokkorraa egaa waan hin eeggamne amantii tokko hooggananii dhufanii waan kana hojjechuun seekuraalizimii jechaadhaa turanii afaaniin haasa'an akka inni biyyee nyaate nu garsiisa jechuudha. Bulchaa biyya tokko ta'anii amantii tokko hooggananii baanii waan kana dubbachuun silaa kan irraa eegamu hin turre jechuudha. Kanaafuu bulchaa biyya tokkorraa waan akkasii kan eegamuudha miti. Waan akkasii kun egaa hoogganaa biyyaa ta'anii kana yoo godhan hedduu sadarkaa namaa gadi xiqqeessa. Kana jechuun hoogganaan tokko amantii tokkoof hoogganuu isaatii agarsiisa biyyaaf osoo hin taane amantii tokkoof jechuudha. Salphina akkasirraa nu haa tiksu. Mootummaan garamitti akka deemaa jiru xiqqoo namatti ulfaata. Akkas egaa mootummaa gaafa isiniin jennu warruma kana hojjete jechuu keenyadha. Elaame ijoolleen kiristaanaa silaa wanti kaleessa dubbadhe waan isin waciisu osoo hin taane silaa waan ta'uu qabu jettanii ture. Tokkoffaani musliimas haa ta'u ortodoksii pheenxees haa ta'u akkasuma waaqeffataa kaantibaan magaalaa tokkodha akkasitti deemee duriyyee mandara keessaa otoo abbootii guguddaallee taanaa ta'u kan zayitii chabachaa'u bahee akkasitti affeeruun sirriidhaa miti. Abbootii amantaa yoo ta'e akka kanatti seekuraalizimiin mootummaan biyya keessatti jechaadhaa jiru akkasii miti sana faana wal dhiita waan ta'eef inni immoo qaama mootummaa keessa hojjeta waan ta'eef waan kana gochuu hin qabuudha wanni ani jedhe inni guddaan isa kana. Lammaffaan magaalaa sana keessa kan jiraatu ortodoksii jira, muslimatu jira, akkasumallee waaqeffataatu jira. Amantiin hundumtuu wal qixxaatuudhaa qaba. Masarati immoo akka kan hin goone ragaadhaan isinitti hima. Fakkeenyaaf inni itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa magaalaa Jimmaa ture. Yeroo dheengadda obboleettiin keenya tokko gaattiraadhaa shahaadaa qabattee jettu. Sababa isheen islaamummaatti dhuftee fi ijoolleen pheenxeedhaa kan rabshaa kaasee dhagaa mana jaraarratti guuranii jilbaaba guggubanii waallee jedhanii rabshaa kana irratti silaa kan pheenxoonni itti gaafatamuudhaa qabdu pheenxota achi keessaa rabshaa kaasee malamalanii gara isheen dhuftetti ari'atanii geessanii ka'aniitu musliimoota achi keessatti hafan immoo geessanii karchallee keessatti gashanii kunoo godina Jimmaa keessa karchallee keessa jirti ijoolleen 25 jechuudha sababa isaatti. Tokkoffaan gaafa jaarsoliin biyyaa balleessaan qabdu ijoolleen keenya maaliif akkas ta'a wanni kun araarri haaboo wal fixama gaafa jedhamu maal godhee dubbii sana qabanees rakkoon qabu nu fixaa jirra waan salphaadha kun minaamin amma bahu bor bahu jechaani jaarsota biyyaa gaggeessee asiiti immoo shira xaxaa ture uummata musliimaa irratti. Sababiin isaa maalinni akka Oromiyaatti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Kaffiyaaloo ennu kan jedhan isa pheenxeedha tokko. Godina Jimmaa irrattis akka walii galaatti pheenxeedha.
ammas magaalaa Jimmaarrattis pheenxee itti gaafataman paartii badhaadhinaa jechuudha. Sababa kanatti bakka qulfii irra jiru waan ta'eef gaararraatti dubbii kana xaxanii shira kan akka ijoolleen kun mana hidhaa keessa galtu karchallee keessa kan godhan isaanii jechuudha. Har'as inni Jimmarraa ka'ee kaantibaa magaalaa Naqamtee ta'e Naqamtee irraa immoo kaantibaa kan ture dhufee godina Jimmaa keessatti maal ta'e itti gaafatama paartii badhaadhinaa ta'e jechuudha. Suuraa akkoo miti mootummaa akka jira uumaa miti namni barate musliima keessan jiru jechuudha miti maaliif akka bakka qulfii irra ta'an isaantu beeka. Haa ta'uti garuu akkuma magaalaa Jimmaa keessatti uummata musliimaa fi kiristaanaa hunda wal qixa qalaaluudhaan dide Naqamtee keessas kiristaanni ortodoksii jira waaqeffataa jira musliimatu jira namni kun ammas dhaqee waan kana irra shawuu godhee agarsiiseeti amantii kana wal qixxeessee akka mootummaatti deemaadhaa hin jiru sirrii miti wanni kun jedhee balaaleffadhee har'as boris sirrii miti wanni inni godhe nagaan ta'a jaalatas jibbitanis miti. Maaliif baanee achirratti argamanii miti? Akkaataan akka baabalee inni itti isaan godhanii fi sirriidhaa miti. Kan isaaniin affeeruu qabu nama biraadha malee kaantibaan akkasittiin affeeruudhaa hin qabu. Nam tokko fakkeenyaaf bakka biraa irratti bar kaantibaan uummata fakkeenyaaf yoo dhufeedhaa jedhe makiinaan akka karaa darbu gochuun kun hojii isaati. Makiinaa akka dhaabatuuf taaksiin akka dhaabbatu amma keessummaan darbutu gochuun kun dirqama isaati. Bakka waamicha biyyi sun waame irratti illee argamuun dirqama isaati kun. Yoo barbaaden argamu barbaaden dhiisa yoo argamaaf argamen jedhamu maaliif hattaa biyyi nu dhufeeti bulchaan biyyaa dhufee hin argama rakkoodhaa miti. Garuu dhufee akkasitti danna seeminaaminii jedheeti amantii sana achirratti calaqqisiisaa wannaan jedhu dhufee garuu waan waamamee fi dubbii haasaa taasisee deemuun kan jirudha kun jalqabaa ijoollummaa kaafne kan argaa turre. Garuu kun akka ofiisaa lallabaa wayitti caffaranii dannasanii isallee affeeruu inni isaa affeeroo osoo hin taane silaati ofiisaa ka affeerame dubbatee qofa gadi bu'uu ture hojiin isaati. Okay. Ani ustaaz akka nama sirriitti waan kana beekutu waa tokko isinii himu. Namni kun minna gaafadhu malee. Sagantaan kun Saadi politikaa sobna yoo naa himte politikaa sobna waan ta'eef naanimin. Sagantaan kun kan inni qophaa'e. Ati ji'a ja'a ture akka ture beektaa Moosarati. Beektaa eeko? No. Roongilii waan si hubatantu jira. Sana siniif sirreessuuf ani akka nama beektaan jedhe malee hin beektaa malee akkan siin jedhe. Eessa akka turan ji'a ja'a turan beektaani? Maaloo maalota nageenya. Eessa akka turan beektaa ji'a ja'a tura. Masarateessa akka eessa akka turan? No, waa'ee sagantaa kanatti dhiyeenyaan sirriitti hin beekan akka waa'ee sagantaa kanaa. Waa'ee sagantaa kanaa misi gaafadhane eessa akka ture beektaa jedhe ji'a ja'a dura. Nam tokko baakgiraawundi isaan beektu sanaan bara kanarraa qofaa osoo hin dandeessu ati. Eenyu eessa akka ture beektaa naan jettan eenyuun waa'ee una gaafatu. Masarat. Ani waa'ee masaratiitiin waa'ee iyyuu cufaa irratti kan isin hojjetan. Dhiisi bakka waa'ee masaratiin na gaafatte ture bakka dhiisi koo galatoome. Booddee walitti deemna amma waa'ee amantaa malee waa'ee wanti hin dubbannu asirratti teenkiyuu galatoome siin jedha. Akkasi gaafa naa ol jirtaa? Eeyyee jira. Ayyee. Kanaaf akkuma durbeen Maariyaamii garbittii Waaqayyoo taatee ijoolleen dubara muslimaallee akkuma ishii garbittii Waaqayyootidha. Nutis akkuma Yesuus garbicha Waaqayyooti malee ilmaan isaan jedhamu akka Islaamummaatti. Akka Islaamummaatti haa ta'uyyuu malee akka macaafa qulqulluutti Yesuus ilma Waaqayyoon jedhama miti. Macaafatu jedha sun yoo macaafni jedhe sirriidha jechuudha miti bara. Macaafa qulqulluutti namantu jechuudha akka isaanaan. Hin amantamoo namantu? Namantu jechuudha akkati. Maalan macaafatti yoo minna mana siin jedheewu? Amannaan maaliin jedhan Islaamummaa keessa? Macaafa qulqulluun siin jedhee macaafa qulqulluu jechuu kooti. Ittiin amanuu. Sun macaafa qulqulluu amaneemmaa maal gochaan Islaama ta'a siin jedheem. Akka isaan macaafa qulqulluu keessaati akkamittiin xiqsee akkasii ilaannuuf nu gaafattare. Galatoome. Wanni si gaafadhuu fi si galee ijoollee ancurummee isheen baattee deemtuun harkaa fuudhanii garafu malee manaa fuudhanii danqaraadhaan naan ijoollee. Ancurummee isheen ittiin taphattu harkaa fuudhaniiti yookiin immoo quncee isheen baattee ittiin haasoftuun fuudhaniiti ishuma ittiin garafuun maaliif jennaani dullaan sun akka ishee dhaafu waan isheen baatte sun isheeyyuu akka adabu akka bartuufidha malee wanni dullaa taate miti wanti sun si galee. Kanaaf macaafa kan kee qofaayyuu miti macaafa kamii waan abbaan baattatee deemuun yoo wanna jedhanii sirriitti hubata wanti sun maal akka ta'e. Danqaraa fudhattee ijoolleetti sun oolfee maal akka ta'e hin beektu. Waan nama ajjeesu wayii ta'eeti malee. Garuu waan harka jiru fuutee yoo dhoofte isa isheen sila na fayyada jettee baattee deemtu edaa akka ishee miidhuu beekullee ta'ullee haa bartuuf ittiin rukutan harkaa fuudhanii. Kanaafuu akkuma kana macaafni isin baattanii deemtan kuni akka isin sirriin taanillee akka bartaniif isinitti himuudhaaf fudhannee dhufne malee tamanneedhaa miti. Sii galee tamannee miti.
Kanaafuu macaafichi sirrii miti jechuudha akkati jechaa jirtutti. Macaafni yoom sirriidha siin jedhan takka sirriidha deem beeku macaafni garuu jechoonni sirrii keessa jiru jedhee nan namana. Akkamittiin jechoota sirrii ta'uu isaa barte? Galatoome. Jechoota sirrii ta'uu kan hin baru fakkeenyaaf amma namni nuti wayii haasaa wayii haasee haasaan isaa sirrii ta'uu nan beeka. Tokko sammuu koo fayyadame. Lammaffaa immoo jecha rabbiin jaallatu ta'uusaa jechoota rabbi dubbataniif ergamaan rabbii dubbatan faana wal qunnama taanaan jechi sun gaarii ta'uusaa nan hubadha namni wayiitu asiiti haasaa wayii haasee. Fakkeenyaaf namnumti pheenxee wayii kaantibaa wayii yookiin immoo bulchaan mootummaan biyyaa yuutuu kee haasaa gaarii haasee haasaa gaarii ta'uusaa nan beeka. Maaliif jennaan waaqayyo gaariidha gaarii jaallata waan ta'eef gaariidha gaarii kaa'ee macaafa keessatti quraana keessatti hadiisa keessatti nu barsiisa waan ta'eef gaarii inni dubbatu isarraati hubadhaa jechuudha. Kanaafuu akkuma kana macaafa keessatti waan gaarii jiru sammuun koo hin beeka tokko jedhe. Lammaffaa immoo waan quraana wajjiniin wal fakkaatu gaarii ta'uusaa nan beeka wanta sirrii ta'uusaa nan beeka. Wanta quraana walitti dhufne immoo wanta sammuu kiyyattiin illee deemne sirrii miti jedha. Sammuu kiyya qofaayyuu miti sammuun farhaan waan fudhachuu didee banagaraachin laay macaafa fudhadhaa ibbaalim. Maal malee quraana rabbii fi hadiisa rabbiitii walitti dhufne jechi sun sirrii miti jedhee namana waan taateef wanti gaariidha siin jedhe fakkeenyaaf Yohaannis 17:3 irraa akka fudhanne Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa yoo amante waaqayyo dhugaas tokkichatu jira itti amante jannata galta jedhee kana islaamummaa keessattuu hin jira waan ta'eef sirriidha jedhee fudhadha amma kana. Bakka waan achi keessa jiru kun sirriidha. Wantoota lamman kanaanidha jechuudha kanati macaafa qulqulluu kan akkattiin fudhanne si godhan tokkoffaa sammuu keedhaan fayyadamtee macaafa kana tilmaamtee sammuun kee wanta macaafa kun jedhu fudhachuu waan dadhabeef dhiise lammaffaa immoo Injenne inni jalqabaa sammuu koo jechuun yaada koo jechuun sammuu koo fayyadamee jechuun maal jechuudha? Sammuu koo fayyadamee jechuun inni jalqabaa quraanatu maal jedha boqonnaa 5:47 irratti quraanni kun alaqaa macaafotaati jedha. Macaafota dura darbaniif alaqoota isaaniiti jedha. Maaliif jennaan jara tiksa waan jarri sirrii ta'an sirriidha jedha waan sirrii hin taane sirrii jedhee hima macaafni alaqaa macaafotaati jedhee dubbata rabbiin. Kanaafuu erga alaqaa macaafotaa ta'eeti waan inni sirrii miti jedhe sirrii miti jenna. Fakkeenyaaf macaafa keessatti seera uumaa keessatti maal siin jedha seete waaqayyo samii fi dachii uume guyyaa torbaffaatti boqotee siin jedha. Quraanni immoo maal siin jedha? boqonnaa 50 irratti lakkoofsa 38 irratti walaqad khalaqna samaawaati wal arda wamaa bainahumaa fi sittati ayyaamin wamaa massanaa min luguub jedha. Dhugumatti nuum dachii fi waan samii waan isa gidduu jiru hunda uumne guyyaa meeqa keessatti guyyaa 6 keessatti dadhabbii illee nun arganne jedha. Kanaaf dadhabbii nan argatu jedhe Allahan garuu inni sana keessatti immoo waaqayyo boqateeraa jedha. Waaqayyo boqatu miti ta'uusaa barraa kun sirrii miti jenna nuti jechi kun. Tokkoffaan quraana kan nuti ilaalu. Lammaffaa immoo mana barumsaattis ta'e loojikii manuun baranneen tokko ida'u tokko sadii ta'a yoo naan jette naan dhufu anaaf herreega ittiin hojjedhee sana fiduun qabu. Si galee kanaafuuti waaqayyoo qaamaan sadiidha yeroo walitti baay'atu immoo tokko ta'u naan jedhu sammuun koo fudhatu jechuudha waan akkasii kana. Malee intini miti kan immoo kan irratti hundaa'ee jedhu kanayyuu quraanumatu waan natti himuufi maal jedhee boqonnaa 4 lakkoofsa 173 irratti walaa taqulu salaasa. Waaqayyo sadeessoodhaan jedhinaayyuu bakka 20 qabate hundisaayyuu dhibbadha walitti hin jedhinaayyuu nuun jedheennaani sana sammuu koos fayyadamee gaafa laalu dhugaadha akkamitti ta'a kan jedhu nan fudhadhe jechuudha. Kanaafuu quraana irratti hundaa'a sammuun kiyya gaafa wanteeru malee cal jedhee sammuu kiyyaan qofaan hin deemu sin jechuu barbaadeen naa ol. Eesha akkasaanaan quraanni hangafa macaafota hundumaadha. Quraanaan akka macaafota kaanii tilmaamtanii qortanii kun sirriidha kun sirrii miti akkasin jettan kan isin godhe quraanni waan abbaa macaafota hundumaa waanta ta'eefidha naan jette akkamittiin macaafni dudduuba waaqa irraa gadi bu'e macaafa dura ture macaafa waggoota meeqa Israa'eloonni akka seenaa isaaniitti itti amananii itti jiraachaa turan Israa'eloonni akkuma fakkeenyaaf akka keenya nuuni Adawaa fa'aa kana fa'aa akka seenaa keenyaadha amma Adawaa namni nu caalaa beeku hin jiru. Fakkeenyaaf Xaaliyaaniin dhuftee waa'ee Adawaa nutti himuu hin dandeessu. Ameerikaan dhuftee waa'ee Adawaa nutti himuu hin dandeessu. Akka seenaadha siigalee Adawaa jechuun. Isaaniif immoo Museenii bishaan keessa nu dabarse gaafa jedhan. Abrahaam akkasiin ijoollee umurii isaa guutuu eegee dadhabee mucaa argate gaafa jedhanii dubbatan. Isaaniif akka seenaadha siigalee. Seenaa kana isiniin macaafa dudduuba bu'e quraana jechuudha. Quraana fayyadamtee ammati gaafa dhaxxee isaaniin sirrii miti ittiin jettu akkamittiin kun fudhatama qabaachuu danda'a isaan biratti. Ni jalqabaa loojikii ati haasofti sirrii akka hin taane sittuu barbaada. Loojikiin itti tokkoffaa Xaaliyaan dhuftee waa'ee Itoophiyaa nutti himuu hin dandeessu jettee sirriitti itti himti waa'ee kee sirriitti qo'ataa jirti teekinooloojiin deemeera. Loojikii isin deemsisu baziisaati. Maaliif jennaani waa'ee Xaaliyaaniin Itoophiyaa keessatti waan isheen goote
Minilikiif Itoophiyaa gidduutti wanta godhame dhugaa kan sitti maa jiru warra alaati malee warra keessaa miti. Warri keessaa maa dhodhoskanii diddibanii dabarsaa jiru. Inni tokko natu si caala kun natu si caala inni Amaaraa inni Oromoos si caala laa jechaa jira. Adawaan maal akka taate garuu warra alaatu sitti maa jira dhugaasa kan barreessi kun loojikii sin deemsu tokko inni jalqaba. Lammaffaa gaafina tamma dubbatte irratti Qura'aan akkamittiin boodarra dhufeetu warra dura ture alaqaa ta'uu danda'a jette. Sumaan loojikii si gaafadha. Mee fakkeenyaaf abbootiin keenya kana dura jijjiranii waggoota 100 jiraataniiru haa jennu. Mee waxaatota amma dhufee baratee guddateetu biyya bulcha moo jaarstota waggaa 100tu biyya bulcha? Waa'ee biyya bulchuu fi waa'ee mootummaa waaqayyoo baay'ee loojikiin makana naa deebisatti rakkoon qabu sana booddee naa ibsita. Warra waggaa 100 keessanatu biyya bulcha moo warra haaraa baratee jaarraa 21 keessa jirutu biyya bulchuudhaaf itti kennama? Akka lamman isaanii bulchuu danda'u aangoo fayyadamaniis haa ta'u karaa biraas haa ta'u namni aangoo sin gaafadhe wanni si gaafadhe akka beekumsaatti akka dandeettiitti warra waggaa 100 har'a waggaa 100 jiran moo dhimeen isaanii warra waxaatee har'a waggaa 40 jirantu biyya bulchuu danda'aadha. Akka beekumsa fudhatee kan guddatee dhufee kan bulchuu danda'u biyya warra sammuun isaanii dadhabaa deeme sana moo warra amma waxaatummaa kanaan sammuun isaanii sirriitti yaadaa jiru kanatu biyya bulchuu danda'a sin jedhe. Lakki maali namni waggaa 100 biyya tokko bulchuu danda'a. Maa jechuudha namni waggaa 100 biyya tokko bulchuu danda'a namni waxaatiin tokkos biyya tokko bulchuu danda'a. Biyya bulchuu danda'u siin hin jenne. Kamtu irra biyya bulchuudhaaf itti kennama akka inni biyya bulchuuf? Itti amanamummaa guutummaa guutuutti kan itti kennamu isa kami? Ogummaa isa qabuuf kennama. Ogummaa akkamii? Umuriidhaan miti jechuudha umuriidhaan miti ogummaadhaan. Ogummaa akkamii? Ogummaa jechuun biyya bulchuu danda'amoo hin danda'u kan jedhu uummati filatee irra ka'a. Okay, kanaafuu namni waggaa 100 bulchuu danda'a namni waggaa 21 biyya tokko bulchuu danda'a namni waggaa 7 illee biyya tokko bulchuu danda'a jechuudha. Bulchuu danda'u siin hin jenne bulchuun ishi dhiisisa gaaffii qal'aa isi gaafadha. Ishi burtukaanii torbee 2 dura murame moo burtukaanii har'a muramedha kanatti itti nyaattu? Gaaffii tokko na gaafatte miti ramamuu waan dursa si gaafadhu. Situ didaa jira kaa'ati baraan kan waan si gaafadhe daartaan akkan siin jedhe biyyan bulchuu siin hin jenne. Fakkeenya amma burtukaana amma lamaa si gaafadhe lachuun nyaatama. Garuu filadhoon siin jedhe sakaleessa isheetti muramedha kanatti nyaattu. Si galee anamma jaarsaa fi waxaati si gaafadhe sana jaarsi bushaan jiru siin hin jenne. Lamaan keessaa garuu kam akka biyya bulchuuf itti amanamummaan uummanni itti kenne taate si gaafadheen bulchuu dadhabame siin jedhe. Eshi baay'ee burtukaanii na gaafatte yoo ta'e burtukaaniin yoo tortore namni gatii tortore jechuudha. Tortora si gaafadhe. Ustaaza nama amata dhibbaa biyya kamtu amanee biyya bulchi jeetti kan nama amata dhibbaa if bulchuu hin danda'u afaanuu wal dhawe magan. Injiru kun waanuma beekamaadha. Namni waggaa 100 biyya bulchuu hin danda'a. Kana yoo akka ammammaatti hin taanes teeras yoo ta'e hin beeku yoo ta'e iyyuu namni waggaa 100 ogummaa qaba taanaan biyya bulchuu akka inni danda'u sin iyyuu beeku. Ogummaa qaba taanaan biyya bulchuu ogummaa qaba taanaan. Waan hin beekne akkamitti dubbata namni amata 100 hisaabe haatu namni amata 100 bara ilkee dhume. Dubbachuun kaaniin bushaa miti kaa dhiifamaa hojii kaaniin bushatuun ta'in ogummaadha. Ogummaan amma jirutti namni tokko biyya tokko bulchuu danda'a dhiifama. Cufadhu mee piiga jettu kun. Museveniin koo waggaa 95 ustaaz. Maan hin bushu hin jenne biyyan bushu hin jenne ko kamtu irra biyyaaf fudhatama qabaadhe gaafadheen malee hin bushu hin jenneen. Biyya bulchuu kamtu filatamee biyyaaf amantummaadhaan itti kennamaan gaafadheenan. Kan ogummaa qabudha. Ichi kan ogummaa qabu namichi sun diktaatoroota ta'e ogummaadhaan bushaan jiroo ta'e fakkeenyaaf amma akkuma biyya keenyaatti olaallee mootummaan wanni humnaan kan inni bushaadhaa ture wayyaaneen garuu abiyyiin inni kaleessa dhufe garuu museedha jedhee biyyi iyyaa ture maaliif ogummaa qaba jetteen dhiisirraa achirratti wanti maaf wannaan hin fuudhin dhiisinaa hin filatin turte wayyaanee. Ani waa'ee poolitikaan kun naan galuu fi waa'ee poolitikaa ta'uudhaaf isa siin galle waan ta'eef waa'ee quraanaatti deebine quraanni maaf dudduuba akkamittiin macaafoota akkamittiin natti mul'ateessa dhiifama walumaa gala. Anuunan dubbadha amma deebiseetta. Wanni ati wayyaanee kanaan ati biyya bulchee ogummaa qabda hin jenne maaliif diktaatora ture hin beeku beekumsaan osoo hin taane kan inni achirra taa'ee humnumaan bulchaa ture waan ta'eef. Mootummaa isa kanaan immoo ati kanatti museedhaa maaloodha jechaa turtee fi barumsaan beekumsaan bilchaatee dhufe waxaatiidhallee maassa bichilaal sirriitti isa warra umurii dheeraatiifis warra xixiqqootiifis kan akka isaatiifis yaaduu danda'a waan ta'eef jechuudha. So gara quraanaatti gaafan deebi'u umurii dheerateef miti macaafni.
አንደኛ መጽሐፉ መጠበቁ ነው የሚያስፈልገው። ኤገሜራ መጽሐፍኒ ሱን ድጎ መጽሐፉ ዋቀዮ ብራቲ ጀደሙዳን ከንኒ ላለሙ ቀቡ ቶኮ ለመፋ መጽሐፍኒ ቦደረ ከንፉ ኢሰ ዱራ ቡልቸ መሌ እኒ ዱራ ኢሰ ቦደራን ቡልቹ ኩን ቤከማን akkamitti jennaani namni macaafa yeroo dura barraa'e sanatti waan baay'ee jiraachuu danda'a. Macaafa dura barraa'e sana immoo ka amma dhufedha kanatti dubbisu macaafa waggoota hedduu darbeen dubbisu har'a macaafa wayii dubbisatu siin jedhani. Maaliif jennaani macaafa dura waggaa 20-30 dura barreeffamee fi ka har'a haaraa bee qixxee hin dubbiftu. Qixxee illee fayyadamtu. Inni har'aa jireenya kee har'aa irratti hundaa'etu kan inni si barraa'u jaarraa har'aa irratti. Inni sun garuu kanuma yeroo sana irratti hundaa'etu jechuudha. Kanaafuu Qur'aanni macaafota barraa'e keessaati isa dhumarra barraa'e ummata dhuma kanaa ilaallatee waan ta'uu qabu kan itti kenname Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan fudhatani. Lammaffaa macaafni sun dhugumayyuu Waaqayyo irraati dhufee barraa'e moo barroofne it's another question. Gaaffii biraadha kunu yoo itti seen. Lammaffaa macaafni sun akka barreeffame itti dhufee nu qaqqabeera moo nu hin qaqqabne. Fakkeenyaaf Luuqaas Wongeel boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastee yoo dubbiste Luuqaas yaa kabajamaa Teefiloos jedhee gara mootii Teefiloositti kan inni dabdaabee barreesse Riyaasaatti. Dabdaabbe inni mootii Teefiloosiif barreesse sun eessa jira Teefiloos fuudhee eenyutti dabarsinaani kan har'a nu bira ga'e macaafni sun. Teefiloos Luuqaas irraa fuudhee Teefiloos immoo eenyutti kenne macaafa san. Sun gaaffii biraadha. Sansalatan qabu isaan akka dhufee macaafni Luuqaas kun nu bira ga'e. Maatiyoostu barreesse akkuma amantaa kiristaatoo deemne ragaa ittiin Maatiyoostu barreesse jenne hin qabnu. Kan Yohaannis ta'e kan Luuqaas kan hundaayyuu hin qabnu wangeelota. So waan irratti ragaan qabne tokko Quraanni dheengadda dhufeetu isa sana bulchaa jira yookiin isa sana ilaala isa irratti alaqaa ta'a jechuu hin dandeenyu jechuudha. Alaa kulli haal Quraanni waa hundarrattu alaqaa fi bulchaa ilmi namaa ittiin buluu danda'udha. Akkasii jechuu barbaada. Gaaffii biraa qabdaa dhiifama. Sa'aatiin sanatti deemaa jira. Quraanni dudduuba dhufee macaafota kan sirreessu yoo ta'e macaafonni kanaan duraan suni yookaan barzamaniiru yookaan keessaatiin wanti hafe jira yookaan immoo xuraaniiru yookaan immoo moofaaniiru akkasii. Beekamaadha. Xuraaniiru hin jennan moofaaniirus hin jennan akkasiin jedhe macaafni dura bu'uudhaan yoo taate macaafni dura bu'uudhaan yoo taate ati dirqama maal ta'uu qabda buudaanizimii ta'uu qabda. Macaafni warra buudaanizimii macaafni Musee ergamu duratti jaarraa 14 dursu waggoota 1400 dursa buudaanizimiin. Amantaa kiristaanaa Museen ittiin dhufe akka jedhanti Musee irraa kan jalqabe egaa wangeelli lama nuti kakuu moofaa irraa kaafnee dubbisnu. Macaafni warra buudaanizimii jaarraa 14 dursee jira. Kanaaf macaafa warra buudaanizimii dirqama akka ta'e amanuu qabdaati. Jaarraa amma kana waan durseef hin deemu kun. Kan ati itti amantu waan amantii Waaqayyo irraa dhufe jettee ilaaltee itti amantutti amanta. Kan Museen boodarra fide kan Yesuus Kiristoos wangeela kakuu haaraadha jettee wanti kakuu moofaa didaa jirtuu fi fakkeenyaaf namni sagaagale tokko ajjeefamu Museen jennaan lakkiin fudhadhu wanti jechaa jirtuu fi kan Yesuus Kiristoos boodarra sii dhufee jennaani. Yohaannis Wongeel boqonnaa 8 lakkoofsa 58 irra kan jiru argiteetu lakkiin ajjeesnu har'a kan jechaa jirtuu fi macaafa duraa kan didaa jirtu maaliif isa amma sii dhufeetu kan isa duraa sana irra sii caalee argamee jennaani. Inni amma dhufe kan duraa sana waan caaluufidha. Sigalee maleemmaa kan Museetu dura dhufe waan ta'eef kan sagaagalte intalli kaanii tokko yoo sagaagalteetti gabbaafamtee abiddaan goobtee ajjeefamtuu jedha silaa sanumaan deemuu qabdaa ture. Garuu kakuu moofaa kakuun haaraa lakki akkas miti jettee kan kakuu moofaa kanaan kanatti jiraataa jirtu jechuudha. Kanaafuu macaafni durseef osoo hin taane kan nuti ittiin buluu qabnu kamtu Waaqayyo ilma namaatiif godhee ergeessa kamtu sirriidha kan jedhu laaltiitu kan ittiin bultu jechuudha macaafaaf. Isa kana wanni isin jechuu barbaade. Inni tokko kana. Walii gallee? Kiristaanni dudduuba dhufee macaafni Museen kenne immoo boodarra dhufee ammoo wanta kana fiddeetta. Nuni macaafa qulqulluu guutumaa guutuutti fudhanna nuun. Wanta Museen jedhees hunda isaan fudhanna. Wanta Museetti Waaqayyo kennes hunda isaan fudhanna nuun. Akka kiristaanaatti beetta kanattis. Garuu immoo ati amma kanatti jechaa jirtu boodarra fudhattee kan Museen immoo dhiiseette. Akkas miti. Fudhachuuf hojii oolchuun gargari bara. Hojii oolchuun fudhachuun gargari. Amma kan seera Musee sana hojiirra oolchi taalti. Seera Musee sanaan hin bullu amma nuun. Seera Musee sanaan wanta nuun hin bulleefi. Kana dhaqa. Wanti siin jechaa jiru kanaaf. Dhiifatamaa wajjin na fichisiistaa wannaati. Eeshi fixadhu daddafe. Seera sanaan hin bullu jechuun seerri sun sirrii miti jechuu akka hin taane beekuu qabda asumatti maaliif yoo ta'e seerri Musee akka waaqa biraati isaaf kenname ati iyyuu beekta quraana keessattis xaafamee jira. Kuni wanta Museen waaqarraa fudhate sirrii miti jechuu hin dandeenyu nuun warra kiristaanaan akkasidha.
Seerri sun sirrii miti hin jennu garuu immoo Erga sirriin taanaaf ittiin ayyaana hin bulle. waaqayyo. Erga sirrii dhateeti maaf ittiin hin bulle isaan? Ittiin bulaa nuun hin jenne waaqayyo nuuf miti kan inni laate isa Israa'elootaaf laate sii galee Israa'elootaaf kenname wantichi seerichi. Isiniif hin kennamne? Seerichi nuuf hin kennamne kanaafuu macaafa sana nuun hin morminu. Wangeelli isiniif kennameere? Wangeello isiniif kenname? Wangeelli Yesuus jalqaba kan inni dhufe Israa'elootaafidha kan inni gadi bu'e Israa'elootaaf kenname waan ta'eef. Garuu Israa'eloonni isa waan hin simanneef. Waan ta'eef kunis hin laallatuum. Israa'elootaaf erga dhufee Israa'eloonni wanta isa hin simanneef warra simataniif immoo jedha macaafni qulqulluu. Ijoollee waaqaa akka jedhamaniif aboon mucummaa isaaniif kenname jedha. Nuuni wanta simanneef ayyaana sana keessa galle sii galee ayyaana aboon mucummaa. Yoon simatte Yesuusin? Yesuusin simadheera garuu tooppikii keenya sana keessa gaaffii sana keessa waan na baasuuf gara gaaffii sanaatti hin deebi'aa dhiifama jiin gara gaaffii sanaatti deebi'uun qaba. Kanaafuu warreen kanaati malaati Yesuusin hin simanne. Amma dubbisa sana gabaabti gara biraatti tooppikii biraan geessanii sa'aatiin qabu waan ta'eef malee haasaa deemuu nan danda'a. Daqiiqaa 20 garuu deemeen deebi'a asirra taa'ina eegi. Daqiiqaa 20 waa fudhadheetiin deebi'a. Amma gaaffii kee isa kana xumurreerra.